الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول جد يا رب وقال نقول يا رب وقال نقول من أن الدبين تكا قدا كينو قديس بيكا كينو قلت ولا لا كينو قيل إدي منو ديرس وانيان كيس بركة يقال كيس بركة نقال وانيان نوسفيس وقال وقال نقول كما كان إدي من قتل إدي من ديرس. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نعم. كوجمتو تا جاوسكينيا جرجرتو نغاكسني الحمد لله نغاكينيا دبن جرا ادغيان عيد شوالي نغرا دوما هذا كنو ترتيجه تو كوبودا تاتي تدبني عيد شوالي جيسا جرا عيد قريبو انا قريبو نكونوتي كانيا فبا مخالي جدي انتو مياتني فبا باي لا في يايو دي انت ما كوفاي نزني ادا هلا الدنيا كنا زني ما لقيتي ثلاثين لا كذا هو ايش تقولي hordoftoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirra jechuun nagaa keessanii jabaattu jireenyaa fi akkamii idil shawaal lissa nagaa keessanii lissa la waliin وايدي واسع ما شاء الله بينقال kanaan هذا شوال شني برجع جامتي nadiffanne adashan borjaa كنوا mana keenya illee sooma iidiitti kana fakkeessine bareedu arganuu amma yaa'ii mana keenya. warreeni kana nagarree kana ilaalaa deebiidha. Siin qofaaf otoo hin ta'in ofiifis fayyadamaa jirra waan ta'eef maatii keessanii fayyadamaa. Kun abbaan kaaleedha akka kanatti hojjechiisanii sarpiraayiz na godhanii iidii kaatti jechuudha. Isin qofaaf hojjetaa hin jiran isaanii anaafis mana keessatti mataa godhaa yeroo jechuudha. Kanaaf ajajadhaadhi. ji'a lama qofa qabdu amma Arafaa iidaa ayyaana. Warri ayyaana Arafaatti isa mallatee? Ramadaan. Arafaatti immoo? Iida guddaa dhufaaramtee Arafaan iidii guddaa. Arafaatti immoo iida guddaa dhufaaraa kanaaf qoqqobbaa birrii walitti qabaa. Uummanni birrii walitti qabadha. Ji'a lama ta'a. Arafaatti inshaalla namoonni maatii keenya sarpiraayiz godhuu barbaadan jechuudha gatii muraasa. Heloo jedha. Waasappiidhaan nu dubbisaati. Akkuma argate hojii keenya onlaayinii waan ta'eef dhiyeessinee mana keessan faabillee cisnee goona jechuudha. Humna keenya akkanatti bareeffannee jirra irra inshaalla keessanis immoo isinii bareechinaa jechuudha. Keessanis hin bareeda. Qopheessaa. Keenya minxaafiidhaan wal fakkaate maashaallah. Minxaafiidhaan maachii isaa akkanatti isinii hojjechiifna abbaan maachii barbaadan minxaafiidhaan walitti isiniif hojjechiifamaa qophii godhaa. Barbaadan beebii isaa bana sufuraa salaama keenya sufuraan qabu. Yoo barbaadan immoo tiraasii qofa jechuudha. Akkasitti viidiyoo sabuutu isin foraan naan garuu firaashii hin qabu tiraasii bichaadha. Kun tiraasii qofadha. Akka filannoo abbaati qaba. Akka filannoo abbaati. Amma fakkeenyaaf kun minxaafiin isaa bal'ina bootaa bareechee naanna'ee immoo tiraasiin isaa 12 akka inni itti bootaa bareechee booda viidiyoo uffataa goonee isiniif waraabna wayin immoo isinii waraabuu dandeenya. Kanaa hordoftoota keenya akkasitti hojjechiifadhaan hin jira akka kooti firaashii naafu. Firaashiin hin bareede koodis hin jiru. Firaashiin bootaa fidanii? Bootaa fixaa bakka hin dabbara akkanatti hojii. Mana bicuutu bareede bal'atee bareeda. Akkasi. Kanaaf akka filannoo keessatti ajajachuu dandeessu jechuudha. Kanaan qoqqobbii godhaa. Kutaa qaamaa irraa. Waan nu bira hin jiru kufee cabee. Waan kufee cabee namni hirkaatu dhabamee achumatti hafee achitti bishaan itti qabnee raasii irraa hansinee Allahu akbar jedhaa Allahu akbar walillaahi yaa rabbi hoggaan ammaa baati ta'e. Hoggaan bara kanaa baatidha fakkaata anuma qofa moo hundaaf akkas laata. Buna buusaartu jechuudha amma. Maanguutiin kaa. Ayyaanni boona kaa.
حبيبي يا حبيبي لا لا نكلو اي هذا وقتني تبقى اي نبي بقى عني بجو نقول لا وين ما تدينا يمن جبا بنا جبا مكنيا تيجا بدي جبا كاتاني كتكاتي يزين تيدواي